Bagagesani, 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 bagagesani. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hunda keessaniinuu baga ayyaana qillee kan bara 2015 nagaan geessanii isiniin jecha akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya. Guyyaa har'aa ayyaana qillee kan bara 2015 haala ho'aa fi haala namatti toluun kabajuuf mana barsiistuu Qalamaatti argamnee jirra. Egaa isaanii fi hiriyoota isaanii waliin kan turtii taasisnu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii akka taasistan asumaan isin affeerra. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, turtii gaarii. Bagagesani, bagagesani, bagagesani. Tole bagagesanii. Hayyee ayyaanni maal fakkaata jalqabaa barsiistuu Qalamaa isinirraa jalqabna. Ayyaanni bareedaadha. Qophiin ayyaanaa gaariirra jira. Isin egaa barsiistuudha. Waggaa hedduudha kan isin barsiisaa turtanii. Yoon dogongoruu baadhee waggaa 40 ol miti? 41. 41 ol barsiistaniitu. Mee maal fakkaata yeroo jalqabdanii kaastanii sadarkaan isin keessa dabartan maal fakkaata ture sarraa kan? Egaa yeroon keessa dabarre yeroo jalqabaatiif ani egaa bakka dubartiin hin dhaqneen dhaqee carraadhuma koo ta'ee jechuudha. Rakkoo hedduun dabarsee isa san hunda dabarsee yeroo amma har'a irra jiru kanaan egaa haala gaarii irra jira jechuudha. Yeroo baay'ee maatiin yeroo durii keessumaa dubarri akka barattuuf hin eeyyamaniif. Keessumaa dhiirotaa fi kan carraan barnootaa kun kennamu maatii isin keessatti dhalattan maatii baratan turanii carraa kan akkamitti argachuu dandeessan mee daawwattoota keenyaaf? Dhuguma akkuma amma ati jette carraan barnoota dubaraa hin jiru yeroo sanitti. Akkuma carraa ta'ee naannoo keenyatti qeesii tokkotu achi gale. Qeesichi sun Neetaa Abbabaa Waayyuu jedhama. Naannawa sanitti galeeti ijoolluma gurguddaa kana haahuu kana barsiisa. Yennaa inni barsiisu manni keenya akkanaa fi akka baajaajii irraa yaabbatan kana ta'a. Isaan achitti huu yoo jedhan ani immoo daa'imaayyuu gara waggaa 6 ta'a. Asuma taa'ee sana manuma keenyatti anuma isaan jedhan hoo jedhan haan jedha hoo jedhan huun jedha. Isumarraa kaasee abbaan koo intalli too asteechee hanan gamatti barattee odoo mana barumsaa galtee akkam taati laata kan jedhu manuma qeesii sanitti immoo na galche. Isumarraa kaasee xinnoo dubarri barattee maal eecha geessii miti yaati tooyi garuu osuman baradhu barumsa kootiin cimee tanan itti fufee hanqeesiisan hundumaa fixee gaalee mishiin kan jedhamu immoo tokko hanga 6 jira. Achitti immoo na galche. Amma immoo xinnoo mee maqaa ishii sirriitti haa dandeessu jedhee. Achittan galee achittis barumsaanis sirriittaan baradhee cimtuu ta'ee achumarraan eessumni koos Galataa Tasammaa jedhamaa baratee barsiisaa ture Gondaritti. Amma kutaa 6 geenya naaftu jedhana yerumsiisuudhaaf. Nan bisna jedhan. Kutaa meeqa yeroo turtanii kun? Yeroo kutaa 6 jiru daa'imummaatti gara waggaa 12 itti yerumsiisu yeroo san. Amma inni immoo haadhatootiin lolee mishiin har'a yoo barattee ijoolleen haati amaaraa akaayyaa kaa'anii gurguranii ambaashaa gurguranii ijoollee isaanii barsiisu maaliidhaaf keessaa hafti hin ta'u jedhee shiidhan lolee. Ammas kutaa 6 ministirii ture isas darbee tanan mana barumsa immoo Yekkaatit 25 jedhamu haayiskuulidha. Achitti darbe. Achii soduman baradhu 8 namni xumuree haala gaariidhaan achumarraan egaa anis amma cimee maaliif barumsi eenyuuf akka ta'e beekee osoo addaan hin kutin baradhee as ga'e jechuudha. Achirraan immoo baradhee finnaan immoo TTI Naqqamte galee. Filattaniitu kan barattanis? Maal? TTI kan? TTI carrumti hojiitu hin jiru yeroo san maal? Inni akkan ta'initti argama. Carraan hojii waan hin jirreef isa seenee achi immoo isa xumurraan Ifaatinnaa Xummugaa kan jedhamu achi dhaqee
Raasaa Gobbaa iddoo jedhamu Amaaraa fi Affaar daangaa waliiti. Ijoolleen achi meeshaa qabatanii dhufu, meeshaa waraanaa gillee hidhatanii dhufanii baratu. Gurguddaadhuma akka jaraa kanatu barata. Achi waggaa 2 barsiise. Tanan immoo Shawaa Roobiit, magaala Shawaa Roobiit kan jedhamtutti siqee achitti immoo waggaa 3 achirraan immoo Yaraarinaa Karrayyuu karaa Shaashamannee deemnee achis waggaa 3 achi immoo Kuyyiraa kan mana barumsa Kuyyiraa bakka jedhamtu Abiyoot Firee kan jedhamutti waggaa 3 barsiisee achirraan immoo karaa Moojootitti achis waggaa 3 barsiisee achirraan immoo Malkaa Iddaa kan jedhamtu jirti karaa Wanjii Shawaa Dhaasii kan achitti waggaa 1 barsiisee Adaamaa lakkoofsa 2 seenee achi yeroo hedduun barsiise. Gara waggaa 20 hin ta'a achi barsiise. Digirii koo bara 2003 xumurraan immoo asitti Gooroo mana barumsa Goorootitti dhufee afaan Oromoo barsiisaa odoon jiruugaa waggaa 41 barsiisee soorama bahee jechuudha. Maatii keessaniif mucaa meeqaffaadha isin? Ani mucaa 3ffaadha. Kan isin dura jiran nu baratanii? Hin baran. Hin baranne isaan? Anuma qofa. Isin carraa qabeettiidha jechuudha. Kan Waaqa galannaa gahu. Isin duuba kan jiran garuu barataniiru isin ilaalanii ni baratu deeman yaada. Jiran na duuba ijoollee obbolaa koo ta'an malee na duuba somtuu hin jiru. Anumatu barate achi. Kanaafuu isin baay'ee carraa qabeettiidha. Baay'ee carraa qabeettidha. Bagageessanii, bagageessanii, bagageessanii. Amala gaarii nama qabdu, waliigaltee nama wajjin kan qabduu fi nuufillee barattoota ishiifillee baay'ee kan namatti toltudha. Hojii ishiitiin illee baay'ee cimtuudha. Bu'aa bayii adda addaa dabarsitullee hojii ishii yeroo ishii osoo hin qisaasessin barattoota ishii sirnaan barsiisaa kan turtedha. Kan maqaa Waaqni ishii gargaaree gara umurii kanaan geessee soorama baateetti. Isin barsiisaa jirtu? Eeyyee. Isin barsiisaa jirtu? An barsiisaa jira. Hayyeegaa yeroo achi waliin barsiistanitti ammas walumaan jirtu garuu wanti isaan jibban yeroo baay'ee kan ittiin tolle maalidha amala isaanii keessaa? Yeroo ishii qisaasessuu yeroo barumsaa qisaasessuu hin jaallattu yeroo mana barumsaa dhufti yoo ittiin tollellee akkuma taate bu'aa bahee jiruuf jireenya keessa jirullee isallee dandamate jechuudha. Yeroodhaan dhuftee barattoota ishii sirriitti barsiisti bakka. Mana barumsaatti hafuu hin jaallattu. Nama wajjin walitti bu'iinsa hin jaallattu. Amala gaarii qabdi. Kana beekamaa ishee. Ishee biratti kana gochuun qabu barsiistuu Qalamoon kan hin jaallatanii wanti isin jettan jira laata? Lola hin jaallattu. Ishiin jaalala nama hundaa wajjin waan jaalala feetuuf nama wajjin wal loluu nama wajjin waan hamaa walitti dubbachuu kan hin jaallattu. Kan hin jedhe kana bakka jireenya gaarii ijoollee ishee ammallee Waaqayyo waan gaarii ishiidhaaf godheera. Ijoollee ishee heerumsiistee fuusiistee ijoollee ishee akkoo taateetti. Kana caalaa Waaqayyo umurii dheeraa kennee fi sarana jireenya gaarii jireenya qananii qabu akka jiraattu fedha. Hawwiin koo kanadha. Walitti deebinee irraa barsiistu. Egaa hiriyoonni keessan hiriyyaan keessan waa'ee keessan agas jettee jirti. Mee nuti immoo iddoo dhaabneetti itti hafuufnuti. Yeroo barumsaa barachaa turtanitti egaa isintu baratee carraa barumsaa kan argate maatii keessan keessaa akkasiin ta'e natti himtanii jirtu. Gaa'illi dhufuun jira gidduutti keessumaa umurii sanatti yookiin immoo umurii ijoollummaa sanatti keessumaa yeroo durii jechuudha. Umuriiwwan 13 aga 15 keessatti ni dhufa gaa'illi. Isin biroo mana keessan kun maal fakkaata ture? Saka danda'eetumaan bira darbee jaarsa sin ergu amma san jechuun kiyya sanittan himadha. Inni immoo haati tiyya waan inni jedhee baay'ee waan jaalattuuf gorsa isaa bira hin dabartu. Bakka inni heerumsiisinii haa barattu jedhee waan gorsuuf isuma fudhatteeti bakka anis barumsa koo addaan hin kutu jedheetumaan itti fufee jala darbee jechuudha. Malee maatiin akkasiin heerumtan ni barbaadu jechuudha.
naannoo keessa oduun jiru maal fakkaata ture jechuun fakkeenyaaf amma jaarsi dhufee yeroo deebi'u wantoonni adda addaa dubbatamuu danda'a keessumaa dubartoonni immoo yeroo duraanii barachuun akkas hagas mara barbaachisaa miti jedhamee waan yaadamuu fi maaltu jira ture oduuwwan adda addaa ummaatiin hin dhaga'anii turanii. Maayi micayyoon diddee jedhanuuni heerumsiisnuu bileechi koo naallolee heerumsiisnuu jetteetuma ofirraa deebistee haati koosi. Anis immoo barumsumattan jabaadhe waaqni na gargaaree jechuudha. Kaayyoon keessan barumsaaf barumsa waan tureef jechuudha. Sadarkaa ammarra jirtan kana yeroo arganu maaltu itti dhaga'ama keessumaa maatiin keessan? Maatiin koo hin gammadu. Hin gammadu anumarraawuu fakkeenya argatanii obboleessi kooyyuu ijoollee isaa barsiifatee sirriitti ijoolleen naannoo jiranillee an duraan dubartii barattee eessa geessi jedhan amma ijoollee hedduutu baratee hojii qabate na booda jechuudha anumatu fakkeenya ta'ee fi naannawa sanii. Kanaafuu karaa baastaniitu jechuudha. Namoonni baay'een akka baratan gara barumsaatti akka dhufan. Gara barumsaatti ana laalanii jechuudha. Baay'ee namatti tola. Meeqa amma gara gaa'ilaatti immoo seenuu keessan haa ilaallu. Egaa namni barumsi akkuma jirtu ta'ee achi booddee immoo gara gaa'ilaatti galuunis ni jira. Mee maal fakkaata ture akkamitti kan isin gara gaa'ilaatti seentanii halluu wal baruu keessanoo maal fakkaata ture? Akka gara gaa'ilaatti kanan seene achi Axaayyee iddoo jedhamutti gaa achitti hojii an eegallee yeroo carraa baasu jechuudha. Abbaan manaa kunis achitti haarawaa inni Dabra Birhaan irraa eebbifame. Ani immoo Naqqamte irraa eebbifame. Inni achi yeroo duraatiif daariktera godhanii bakka nani ramadame Kadda Buraa iddoo jedhamu sanitti nu ergan. Amma eenyu wajjinan dhaqaa jedhee tanan warruma nu carraa baase san gaafadha. Mee abaluu mucaa tokko Fiqaaduu kan jedhamu hin jira isa gaafadhuuti wajjiniin deemtuu naan jedhan. Nama sadii nuyi tokkos hin jira. Amma guyyaa deemnu gaafa akkanaanis achitti ramadame dheetan barbaadee gaafadhee rakkoon qabu bakka wajjiniin deemna jedhee konkolaataan torbanitti al tokko achi dhaqaa. Kan xeenaa xaabaa maaltu jira. Guyyaa deemnu san torban booda bakka hin jiru na waamee amma nuyi deemuu fi kootuun deemnaa jedhee meeshaa keenya qabannee fe'atnee achi dhaqne jechuudha. Achitti gaa namni biraan jiru barattoonni meeshaa waraanaa qabataniiti kan baratanii namni biraan jiru kun qotee bulaadha. Biyyisaa biyya rakkisaadha ofii isaaniitiifuu wal ajjeesaa oolanii. Kanaaf carraa biraan qabu gaa numatu wal fuudhee jechuudha. Achumatti wal bartanii jechuudha. Carraan hojii wal isin barsiisee gaa'ela uumtan. Gaa'ela uumne achumatti. Baga geessanii, baga geessanii, baga geessanii. Baga geessanii, baga geessanii, hundi geessanii. Meeqa dubartoota kaaniifis fakkeenya guddaa ta'uu dandeessu waan ta'eef dubartootaaf ergaa akkasiin dabarsitan nan barbaada. Sababiin isaas barsiistuu ta'anii keessumaa hojjettuu ta'anii daa'ima immoo mana keessaa guddisuun baay'ee cimaa. Kana lamaansaa wal bira qabanii akkamittiin deemsisuu danda'u daa'ima qofaan guddisaa jedhanii kan mana ta'an hedduu waan jiraniif jechuudha. Mee maal jettuuni dubartoota keenya? Dubartoota waan hin jedhuuf jabaatanii hojjechuu. Rakkoon yoo jiraatellee keessa darbuun akka danda'amu jabaatanii hojjechuu ijoollee ofiitis guddisaatuma hojiis hojjechuun akka danda'amu anarraa barachuu ni danda'u jechuudha. Egaa Instituutiin Aartii Oromiyaa yeroo dhiyoo beekamtii isiniif kennee ture dhageenyee ture keessumaa barsiisota umurii waggaa dheeraa barsiisaa turanii fi amma sooroma ba'an jajjabeessuudhaaf beekamtiin kennamee ture. Hojiin akkasii hojjetamuunsaa kun faayidaa akkamii qabaa jettanii yaaddu? Sababiin isaa isinis namoota badhaafaman keessaa tokko waan turtaniif jechuudha. Faayidaa hedduu qaba gaa namoota umrii dheeraa tajaajilanii tooyii soorama ba'an kanaan dura namni garagareetu ilaalu hin jiru bakka isaan jiranuu namni hin beeku iyyuu. Kanaaf haalli akkanaa kun uumamuun isaa baay'ee nama jajjabeessaa. Edaanus boroo an isaanii kana argine namni nu gaafatuu jira jedhaniiti namoonni hin yaadu jechaadha sammuu isaanii keessattu iyyuu.
Kanaaf baay'ee galatoomanii nama jajjabeessuun namuu keessattuu hojii barsiisummaa hojii akka sibiilaa ulfaatu kana keessa darbanii as gahuun kanaaf beekamtii kennuun baay'ee gaariidhaan jedhaan baay'ee ulfaadhaa galata argatanii ulfaataniin jedha. Mee amma sadarkaa maalirra kan isin argamtanii sooroma baataniittu manuma jirtu moo maalirratti argamtu amma yeroo ammaa? Jechuun ammaaf egaa manumaan jira anin ba'ees waxabajjii darbee san boodas immoo ijoollee kun andee jechuun sooraa jira. Kanaaf ergasii boqonnaa hin arganne manuma keessan jira malee hojii biraa hin qabanne. Ani bu'uurri koo barsiisaadha. Garuu tajaajila bakka adda addaatti waajjira adda addaatti kennaan ture. Amma immoo waajjira mootummaatii sooroma ba'een iddoo biraatti hojjechaa jira. Barsiistuu Qalamaa waliin akkamitti wal bartanii wal beekumsi keessan akkamitti? Barsiistuu Qalamaa wajjiniin abbaan manaa isaanii hiriyaa kiyya. Waliin eebbifamne bara sana TTI'n jedhamu keessaa. Isa wajjin wal beeknaa hiriyaa koo ture. Jalqabatu isaan waliin jiraachuun jalqabiin durayyuu? Jalqabaniitu. Isa wajjin dur waliin eebbifamne. Isa booda isaan faana garuu ergasii wal barre. Ergasiitii gaafa sana gara 83 natti fakkaata. Gaafasii jalqabnee wal barree jechaadha. Kanaafuu wal beekumsi keessan baay'ee waggoota dheeraadha. Waggoota dheeraadha. Hagammaatti waliin jirtu. Amma hagammaatti waliin jirra. Isa booda asitti immoo gara caalu walitti dhiyaanne yuunivarsiitii Adaamaa keessatti yeroo isaanii digirii isaanii baratan haati manaa koo ishee wajjin barachaa turte. Haadha manaa koo wajjin immoo gara manaatti egasii immoo gargar fagaannee gara mana kiyyaa dhuftee achirratti wal yaadannee achuma wal barree egasiitii bara 2003 irraa jalqabee baay'ee kiloorizashinii qabna. Maatiidha jechuudha. Maatiidha nu. Faayidaa akkamii qaba jettanii yaaddu asumaan? Baay'ee gaariidha. Maayinni barsiisummaan ogummaa caalu akkan yaadutti. Maaliif barsiisaatiin akka gadaan ta'ettan ilaalchisee dura kaffaltiin barsiisaaf kennamu kaffalamu caalotoo qabu gadi ture. Amma immoo mootummaan fooyyeessee keer istiraakchar jedhanii barsiisumaaf kophaatti hojjetanii barsiisaan mindaansaa hojjetaa biiroo keessaatii ol ta'e akka ta'u tokko kanaan fooyya'umsaa baay'ee waan hunda caala nama gammachiisa. Lammaffaatti immoo maayinni ogummaan barsiisummaatiin barsiisaan nama hedduu sammuu hedduu qaree baasee doktoroota injiinaroota waan hedduu baasee barsiisee sadarkaa kanaan ga'ee akka isaan isa caalan kan taasisu isa akka shaamaa ta'anii ifanii ofii isaanii waan jechaa isaan immoo guddisuun nama gammachiisa. Barsiisaan illee itti gammada. Yoo ati ijoollummaatii jalqabdee barsiistu ijoolleen guddatte sun kaan doktara ta'anii hakiimii ta'anii jiru kaan bakka adda addaa tajaajila kennu. Eenyuuf kennu tajaajila ijoolleen sun barsiisaa koo jedhaniitu dursa nama biraa dura dursa tajaajila kennanii kabajanii kaanii waan hedduu nu gochaa jiru. Kanaafuu amma akka fakkeenya ta'anii barsiisaa ani sadarkaa tokkoffaatti barsiise har'a abbaa qabeenyaa ta'eetu warshaa banee jira. Yoo ani sooroma bahu daayireekti otoo guyyaa tokkoon buliin achitti nagalchee amma bulchaan jira warshaa sana. Bulchaa warshaa sana ta'eetan hojjechaa jira. Kanaafuu barataan barsiisaa isaa kabajee akka inni hin miidhamne akka waan hin taane waan fakkeenya ta'ee kennaa jira. Kanaafuu idduma hundaatti yoo deemtu barsiiftuu barsiisaa otoo ati hin beekiin taaksii keessaan sii kaffalu jira. Karaa dheeraallee otoo deemte iddoo mana nyaataatti arge mana nyaataatti kaffaleetu barsiisaa kaffaleetu deema malee barsiisaa isaa bira namni darbu hin jiru barataan isaa. Kanaafuu ogummaan barsiisummaa wanta guddaadha jedhanii yaada. Dhaloonni dhufullee barsiisummaa warri barsiisaa ta'uu hin barbaanne hin feenu waan jedhan har'allee kabaja akkasii waan qabuuf kana beekanii barsiisummaan ogummaa guddaa ta'uusaa baranii akka itti seenan jedheen gorsaani.
Kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii addaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan mana barsiistuu qalamaatti argamnee qophii simbiraan gahaa jirudha. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufeetti kan inni jiru qophii keenya irraa akka waan guddaa barachaa jirtan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Ammas egaa immoo maatii gara biraatti darbinee isaan waliin haasawaa kan taasisnu ta'a. Turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Tole galatoomii mee walaa barruu jalqaba. Galatoomii maqaan koo Yoonaas jedhama. Baga ayyaana qillee yookiin immoo dhaloota gooftaa Yesuusiin hin ga'e. Tole baga walumaan geenye. Firoomni keessan maal fakkaata barsiistuu waliin? Akkamiin firoomtu? Firoomni keenya reefu jettanii haadha laaliin tala fuudhettanii akkasii miti garuu isaaniin fuudhaa. Haadha kiyya bakka haadha kooti. Daa'ima isaanii waan fuudheef illee miti. Haadha ijoollee kiyya haadha kooti. Akkana ibsa isaan. Jalqabaa utuu mucaa isaaniin bariin isaaniin beekta turte? Hin beeku ture. Hin beektu ture. Eeni. Sheema booddeedha jechuudha kan. Eeyyeeni. Maal fakkaata amalli isaanii erga walitti makamtanii? Warqeedha maal amalli warqeedha maal kanatti ibsuun hin danda'amu. Amma isaan barsiisummaa isaanii waggaa 41 hojjetanii bahuun sooraman baane erga deebi'an immoo asumatti hojii jalqabneef nu ijoollee humna isaan ijoollee keenya guddisu. Kanaafuu warqeedha amalli isaanii. Gaariidha jechuudha. Eeyyeeni. Tole egaa mee kana isaanirraa wanta barattee qabaatte atis egaa ganaa dargaggeessadha. Isaan egaa sadarkaa kanarraan gaaniitu kan isaan jiranii kanan irraa baradhee wanti ati jettu yoo jiraate. Waan baay'ee waan hedduu isaanirra baradha. Cimina isaanii bakka kennamaadha kun rabbiirra malee waan barataniif waan beekumsa argataniif hin argatan kennamaa rabbiiti. Waanuma harkarra jiraatu namatti kennu namatti laatu. Namni quufee nyaatee hin fakkaatu bakka buddeena tokko godhanii buddeena lama nama tokkoof buddeena lama kennu. Kanaafuu kun kennamaadha malee akkamittiin ibsa isaan ibsuu hin danda'u dhuguma rabbiiti. Amala warqeedha bakka. Haati manaa koo haadha isheerraa amala kana dhaalteetti amala gaariidha kunii kanatti jirtu jira. Hin jira waan hunda isaanirra fuutee wal fakkaatu xiqqoo ishiin hin obsitu isaan hedduu obsu isaan hedduu waan gaariillee waan badaallee yoo argan fuulatti hin agarsiisu waan hunda garaatti qabatanii namatti illee hin himani bakka kanatu dhiba bakka na amala warqeedha isaan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo gara ijoollee isaaniitti deebi'uudhaan ijoollee isaanii waliin turtii kan taasisnu ta'a. Ammas nu waliin akka turtan asumaan isin affeerraa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Mee walaa barruu si waliin jalqaba maqaa kee. Eshi maqaan kiyya Daani'el Fiqaaduun jedhama. Ilma barsiistuu qalamaa Bajjigaa. Meeqaffaadhaatiif na meeqaffaadha? Ilma lammaffaadha. Lammaffaa? Hayyee sifaanas walaa barru. Maqaa kee? Maqaan kiyya Aziif Fiqaaduun jedhama. Hayyee mee haadha akkamiiti barsiistuu qalamaan? Haadha gaarii bakka tokkoffaa. Tokkoffaa haala gaariidhaan ibsite. Hayyee gara keetti maal deebinu? Atoo maal fakkaata ture kan keemee haadha akkamitti barsiistuu qalamaan siif haadha akkamitti haadha kee akkamitti ibsitamee carraa isaatti fayyadameeti ibsuu fi dandeessa haadha akkamitti? Haati tiyyaa adda kan sin jedheef jechuudha. Aarsaa baay'ee nuuf kaffalteerti. Daandii itti dhufne sanii baay'eedha. Na isa keessatti jechuudha gatiin akka dhaabbiitiin ishii ilaala. Naamusaanis ta'e barsiisummaa bichaa miti hojiin ishee jechuudha. Waan hundaa nuuf kenniteerti jechuudha. Na haati tiyyaa durattis ibsameera. Akka warqee akkasittiin ilaalaa jechuudha. Akkamitti isin guddistee? Gatii baay'ee nurratti kaffalteerti. Daandiin duratti sin jedhee itti dhufnee akka keessattuu barsiistuu taateet keessattuu immoo dubartii taateet jechuudha. Chaalenjiiwwan baay'ee ni qaba. Na yeroon isaan itti dabarsan immoo yeroon kanaan dura ture sun jechuudha. Xinnoo mijaawaa miti. Na kana dabarsiteeti nu guddisteeti har'aan nu geesseerti gatiin ishii guddaadha. Guddaadha.
Ayyeegaa baay'ee sin cinqu jaalala haadha keedhaaf qabdu asumatti mee ibsii fi kunootu laaltu isaanii Haadha tiyyaa warqiidha. Haadha tiyya baay'een si jaaladha. Umrii dheeraa fi fayyaa siif hawwaa naaf jiraadhu. Ayyee galatoomii baga geessanii jechuu dandeessa uummata bal'aadhaan maatii keedhaanis. Maatii kiyyaa Azeef Fiqaaduu, Addis Fiqaaduu hunda maatii kanaaf keessattis jechuudha. Baga dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana qilleetiin uummata maraa Itoophiyaa uummata hundaaf baga geessanii jedha. Yeroo takkiin galatoomii. Gara keettiin deebi'a. Mee akkamitti isin guddisanii mee bu'aa bahiiwwan isaan isin guddisuuf dabarsan maal fakkaata ture? Waan baay'ee keessatti nu guddiste kanan jedhamu bakka nuuf waan baay'ee taate dubbachuuf bakka naan qata bakka kana jechuun. Hayyee ammati gaa'ila dhaabbattee jirta miti? Mee maalirraa barattee haadha keerraa amma immoo gaa'ila kee keessattuu kana hojiirra oolchaa jirtaa si fayyadeera haadha koo ta'uun ishee kana na fayyadeera wanta ati jettu jira. Waan baay'ee isheerraa baradhee jira. Ishiin nama gaariidha, nama naannumsa qabdudha, nama biraan geessu bakka an akkashii ani bakka mana barumsaa jechuudha ishiin anaaf kana jechee dubbadhu bakka. Hayyee akka feeteetti mee haadha keef jaalala kee ibsiif. Ani nan du'aa fi bakka haadha tiyyaa. Jechaan immoo ibsiif bira jiru waan ta'eef jechaan ibsuu fi dandeessa. Ammaa koo baay'een si jaaladha. Naaf jiraadhu. Waan naa gootee baay'eedha bakka akkana jedhanii. Tole galatoomii ulfaadhu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan ammas qophii ayyaana qillee sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirrudha. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Egaan ammoo gara barsiistuu qalamaatti deebinee turtii gabaabdummoo isaa waliin kan taasisnu ta'a jechuudha. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii. Baga geessanii, baga geessanii, baga geessanii. Baga geessanii, hundi keessanii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ijoollee isaanii faana turtii kana fakkaatu taasisnee jirra. Amma immoo barsiistuu qalamaa waliin turtii gabaabaa taasisnee qophii keenya kan xumuru ta'a. Ammas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Tole walitti deebinee jirra barsiistuu. Mee ijoolleen keessan egaa yaada isiniif qaban akkasitti ibsanii jiru. Maal isinitti dhaga'ama? Manna qabeetan bo'aa jira. Akkasii ibsanii beekan yeroo baay'ee yeroo waliin jiraatamu carraan walii ibsuu xiqqaadha. Cimsuu akkanumatti malee haalani sagaleedhaan wanni ibsan hin jiru. Har'a carraa argatan malee. Kuniyyuu egaa milkaa'ina guddaadha ijoolleen ofii akkas sadarkaa akkasiirra ga'anii haadha koo galatoomii jechuun umriidhaan jiraattanii isin arganii akkas galateeffachuun wal galateeffachuun waan guddaadha. Kanaafuu isinis baga gammaddanii isiniin jenna sumaan. Hayyee mee egaa gara dubaatti isinaa deebisuuti xiqqoo ishee keessumaa yeroo gara baadiyyaadhaa as gara magaalaatti gartanii barsiisuu eegaltanii chaalenjiin jiru yookiin bu'aa bahiin jiru maal fakkaata ture? Baadiyyaadha. Ijoolleen baadiyyaa barumsa sirriitti akka gaariitti haala namarraa fudhatti. Akkasuma immoo ijoolleen baadiyyaa waanuma beekamu rakkina keessattuu afaan Oromoo kana barachuudhaaf fedhiin qabanii. Haa ta'uti ani garuu amaluma isaaniiti akkuma haala amala isaaniitiin qabeetumanii itti dhama'eetu barsiisaa ture. Barataa amala badaa qaba kuni jettaniitti aartanii beektan jira laata? Hin jira garuu ammatti yaadadhu mucaan tokko gaaf tokko taaksii irratti na argee na yaadattaayi naan jedhe. Ani Abinnatiin jedhama. Maaloo coggaarran kee amma ammaatti jiraachuu isaatiifuu amma ammaatti si arguu kootiifuu jedhee naa kaffalee. Bakka baay'een si jaaladha baay'ee sitti gammada garuu yeroo san ijoollummaadha baay'ee si aarsee amma garuu
nama guddaa ta'ee haalli naa galeetii jedhee amma isuma sanuu bartee tooyi daa'ummaa sanirra dabartee wanta goote san waan amma dhiifama na gaafatteefu anis dhiifama sii godhee ani irraanfadheeyyuu ijoollee baay'eedha iyyuudha. Ijoollee baay'eetu rakkisoodha. Akkas ijoolleen jiran ijoolleen nama aarsan immoo baay'eetu jira. Isinoo mudannoon isin qabdan maal fakkaata? Keessumaa yeroo biyya kana yeroo jalqabaaf dhuftanii mudannoo qabdu laata mudannoo addaa? Akkuman jalqabeen mudannoo wanta tokko na qunname yeroon barsiisu jechuudha. Akkuma barumsa jalqabeen barumsa qonnaatu jira yeroo san. Kutaa 5 barsiisa barumsa qonnaa. Mata dureen isaa maal jedhaa? Wantoota lukkuu buuphaa buusaniif barbaachisanii jedha. Isa wantoota barbaachisan lukkuu buuphaa buuftuuf wanta barbaachisan tarreessee kan akka midhaan dheedhii, ashawaa, bishaan qulqulluu maal jedhee barsiisee barreessee oon jedhu mucaan tokko harka baasee እትዬ ምን ሆነሽ ነው? ዋናውን ነገር ረስተሽ ነው? ምን ሆነሻል? ይሄም ጥራጥሬ ለቅማ ትበላለች። ዋናውን ነገር እኮ ነው የረሳሽው አለኝ። ስሙን ራሱ አልረሳውም። ተቀዳ ይባላል። ምንድነው የረሳሁት? መሀለን ራፈዴ እንጀዴን ረሳሽ እንጂ ዋናውን ነገር ነው እንጂ የረሳሽው ጀዴት አስተማሪም እኮ ይረሳል። እስቲ ምንድነው የረሳሁት? ጎበዝ እስቲ አስታውሰኝ ምናምን አልኩት። ሰራሪ ዶሮ ረሳሽ። ሰራሪ ዶሮ ረስተሽ ሌላውን ታወሪያለሽ አለኝ። አሁን የሮ ጀልቀባት ሰራሪ ዶሮ ሰኑይ ስሪት ያንም ቤኩ ጋይ አማሪ ፈከዘ ገድቦ ቃላቲ ሳስሪት ቤኩ በቃ ጫብጭቡለት ጎበዝ እንደዚህ ብዬ ጀሬት ብራ ደርቤ በቃ አውራ ዶሮ መሆኑ ነው እንግዲህ ና አማማት በቃ እኔ ያደደ ሙደኖ ከነን ራፈዱ namatti tola. Meegaa amma sadarkaa kanarra jirtu barsiistanii waggaa 41 barsiistanii amma immoo kunoo ijoollee keessan ijoollee argitanii jirtu. Kun immoo rabbi umurii dheeraa namaa laatee sadarkaa kanarra ga'uun waan guddaadha waan ta'eef jechuudha. Ammas umurii dheeraa akka isiniif kennu isiniif hawwina. Sababiin isaas utuu isin waggaa 41 kana waggaa dheeraa kana hin barsiisne ta'e carraa nuti asitti wal arguu keenya hin jiru ture jechuudha. Kanaafuu waggaa dheeraa waan nu barsiistaniif akkasumas immoo uummata bal'aa kana waan barsiistaniif afaan isaaniitiin akka isaan barataniif immoo carraa guddaa kana waan uumtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna nuti daawwattoota keenya waliin ta'uudhaan jechuudha. Ulfaadhaan jedhaan illee galatoomaa keessa hin jedha. Hayyee asumaan egaa galateeffachuu qaama barbaadan yoo qabaattanii akkasumas immoo baga geessanii namoota jechuun ni barbaadan yoo qabaattan kunoo carraa isaanii kennina. Mana barumsa barsiisota mana barumsa gooroo hundaan baga ayyaana dhaloota Kiristoos geessan jechuun barbaada. Akkasuma mana barumsa lakkoofsa lamaafillee bakka itti barsiise hundaafillee akkasuma uummata Itoophiyaa maraaf baga ayyaana kanaan isin ga'ee jedha. Hayyee isinis baga geessanii isiniin jennaa mana keessanitti nu affeertanii ayyaana qillee haala akkasiin akka kabajnuuf waan nuuf eeyyamtaniif maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasuma isinillee asitti dhuftanii ayyaanni kun akka ayyaana gaarii ta'u anallee soorama bahee na jajjabeessitanii kanaan dura wanti akkanaa hin jiru isin yeroo jalqabaati Instituutiin Aartii Oromiyaa fakkeenya guddaadha. Anarraa ka'eegaa hundumtuu amma abdii guddaa keessatti uumama jechuudha. Yoo kana arganii galatoomaa jabaadhaan jechuun sin barbaada. Hayyee galatoomaa Nashii ulfaadhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ayyaana qillee sababeeffachuudhaan qophiin ayyaanaa nuti isin biraan gahaa turre kanan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Qophii keenya kanarraa akka barattan akka itti bohaartanis abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa barsiistuu Qalamaan barsiistuu waggoota dheeraadhaaf barsiisanii yeroo ammaa kana immoo
sooroma irrattidha kan isaan argamanii namoota akkasii immoo jajjabeessuun bira dhaabbachuun akkasumas immoo sadarkaa akkamiirra akka isaan jiran immoo deemanii gaafachuunis barbaachisaa akka ta'e asumaan dubbachuu barbaanna jechuudha. Isinis egaa waan qabdan mana keessanitti nyaachaa dhugaa nu waliin turtii taasisaa waan jirtaniif waan turtaniifis guddaadha kan nuti isin galateeffannu. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaa ogeessota kaameraa Eebbisaa Kumsaa fi Daraartuu Beekaa akkasumas immoo daayirktara keenya Muhabbaa Huseen waliin ta'uudhaan turtii taasisneerra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Qophiileen keenya afaan itti fufu isaan waliin yeroo gaarii. Bagageessanii hundi keessanii